السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد سوداتو تكنا كم يتبقى جرات تنجشة غويا رامل كبدسي في channellis أكون أرجع فيديو كنا كوبنتانين كان إرتين أرجو جرتن channelو مجال توتيه جولا فيديو كونيس channel مجال توترجع إفما مجال تو أرجع غويا أمراتيف مجال تو كارت شو ديما ميلا جلا كوفي كارت شو ديما جولا أمس غراك أبدي دلها كلو تجرتيو كان داو في جولا كان أفود دركما أبا منا إسيو جيولي ديبته بريري جولا مالفي دوبارتين تك يو ديته يته يو أبا منا يو كان جارس بريجراتي والغرغارني يورو تك ديته تك جارسين ديته إلمو منا قدستو يو أبا نو دلقي وعلى في فيدين تكو دلته تانن دلقا ما مدمته كاتي دوبارتين كان أفو يركا تنجي جولا يو جارس بريجراتين دائما سنة برد إساني أدانا إساني تنين ديماني دائما سيران قدتو وكا دائما وانتي جتو أكست أنا أدانا إساني فادلقا ديماني هذا وجهك وفنتيتو كنافو أكه كان هيركنيف نول إسيلي نوتو بيا كرته نوتو يدرس أسيت ديبسه نوتس أرتو نمون هدول نوت أرتني جرتين لجرو نو وشرف وسنتين جارس ما في جارتي ولد ديبسو في عني تيجولا كنافو أملي جارس ما إسي وجي ولد ديبتي وجراتي بريدة جديتين يا دغودا كبتشولا يرو آخراتي فيو كان ماما تلوما ميلا جلا كوفي كارتشو ديما تشولا كسين ديبتوف كلايا وان جرتوف كواتي بودا كركنه أكا إسا ولد ديبانتي إني مو ناف ديبس اللي رجرا إني إندي نيتشولا أما إسي مدد دم نيتشولا إسي نودي جرا يرو آخراتي فكرت ديبس نيتشولا كان أفوار بكيسين جرسالة تسلا تدق وندد دم نيتس لك إيه تشتيس كارتشو إمدن داعرو mana namati halli mijjaw mana nama keessattis caqecqi yeroo hunda kaasuun hin ta'u ammallee moo achitti halli simijjawni asitti sitajamaa dirqama dhufu qabdeeni waamee qaxaroo qabne jechuudha tolee ne dhufanaan jettee jirti viidiyoo kanallee waraabee maaliif itti cal'istanii maaliif akkana gootan akkan jenneef of durallee fi akka isaa isinlee diddeetiin karakkattee rakkoo keesseen taate maa waliin dhiistan akka nuun hin jenneef viidiyoo kana isiniif waraabee isinlee akkasana godhan akka hin jenneef viidiyoo kana isiniif waraabee isillee waamee isi anaa gaafadhus viidiyoo kaameeraa kaayetiniin haala saniin waraabee chaanaalum isii targadhiisan jechuudha viidiyooleen isii fayyada asumaaf acharrallee haa ta'uuf jechuudha of turalleef jechuudha kanaafuu waan isin jettu wajjinuu kan laallu ta'e jechuudha qaxaroo yookaan immoo sagantaa qabannee jirra jechuudha ni dhufti yeroo isin dhuftu kaameeraa kiyya kaayadheetiniin ni gaafadhaa ni karadhaa waan jedhee karadhullee akka itti karadhullee wajjinuu kan laallu ta'e jechuudha yeroo isin dhuftetti video waraabee channel usitirratti maxxansaa jechuudha akka soddatu kenna isinlee astaayiti keessan deebuu qabdi comment jalattis isinis nu gargaara nu karadha comment jalatti hayya caaltu yoo isin akka isaa tolee jechuu didde yoo tolee jettellee immoo galatoom jedhaan isin jenna assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh nagaan nuuf tura bye caaltu nama dhuftee jirti achi sumayyaa wajjin haasaa salaamaa jirti ana sitta jabadhee bilbilee waamee amma asitti kuno kamera kia kuma dhoyse jira angar waan wajjin tura waan isin jetto jilla la jechuudha Said akka jaalta kam okay hayya jirra ufte aywa akkamati nagaa dhagala farabbi awaan deette sa'ibar abdiin deette na jenne dota deette sinjere ha deesse sinjere tokko hojii fakkaata tokko caaltu fakkaata han jedhe ataan deema qaata dhage abjuun argee ta'uu danda'e akkamati hayya dhagala fayyaa argeen ilmoon gara nagaa uflaanchaa jirta qabu aywa agamsee kan kaloofte na fakkaate da'uuf xiqqoo humnaa fi rabbi jedhe ngalaas rabbi nagaan si haa eegu garuu kun yeroo hundaa imas garadha imas dubbisa atis waa deebii namaan deebistu har'ata akira waa si gaafachuu barbaade akka nan qaanfachiisne abdii guddaa qaba waan ta'u taanaan amma rakkoon qabu na gaafadha akka nan qaanfachiisne har'ata akira yoo didde ol kee miila jalsi kufa daawwatuma miila jalatti nan fi waan ta'u yoo ta'e kanaafuu akka tole jettu tamaa akka nan qaanfachiisne amma si gaafachuuf si waame beektaa sodhaa bakka jirtu illee dhufaa mijoofne tolle amma rakkoon qabu wajjin qabu waan ta'eef ewa waan si tajjime si barbaadeef kalaasatti lama beektaa da'uuf geetteerta namni hedduulleen eebiidha akkamitti caaltu osoo isin jirtanii callistan akkamitti caaltuu fi hajjiin adda baheen akkanatti mijoon sun kophaa ilmoo diitte
يروم من حاكم يدوريتو أبا ميت يجورن ده ورقاني كاس في ده وانا من كان أما وياه كلاي أتسلا أرتي أقارتو من أسباتي متي هاجر يدور ديمي أما بودا أبا في ده شون أورو ilmu leye gudate baba wis jede enum tige sudemta kama dage ka la indaro ko wanna kana diamond ol ka to baba it hatta jabilanti mana tikishmo na abde ala turan baba it kama bustarati simba boda na chakas boda ni gabita gaf ilmu le dalate baba yo me baba gite enu he mudemta mata se kubsan sigale amuma kama boda ega date yo kan ega dalte boda kaisatti debun kan kenaf kaisa wajin jirachun kan kenaf ni all to make one. No level it. Gafu ilmo isati yet late or generally to Jirabeta. Or Makati got to Jira, Kanafu, was only getting Jirin, was what I can in Jirin. Wality Davidani, you almost fertilero date. Went to less Gaftan, Warganica, Jars Kemiti, Rakogudager, Jartiro date, Jars Mao Jojarat Vareda. Sigare, you just forgot what Vareda, you may no massy a Cavevan Caseti. Akaso yamale biyamba kaysa mana mudalaga mashkula kasa adda ufra kasi sibira ka jalsa sita unjiru kasibira ta unjiru kaage isa sitti kala isibe unjiru kanafu amma anta sinjal isalle gafan inni rakon ka bukharas na debi sayde tamam inni na debi tu anjar siti ilmo kiyani feda kala sa debi tu yede amma situ lidajir amma tis anga ma su sigaranni kaga ma wani taarte baati ala turtem tele أما قالوا وان سيبر باجسوف إني ذلك أما سيمدي أبو ثان باجسوف ذلك أما أقول لك ديوتو سيقافة تشوف الروني سوايفهم سيد إيه فمنا يعني أجت دير بعد أجت ما تدير إنها نجينا أي قال تكابنا وين دير بوليس كاتم إندير لا وان يسرع برباد أجي وان يسرع برباد دوجرات نو قافة وان إني بلسي حاصل رئيسو وان كان حاصل رئيسو مالي تندي بو كيتو ستات نو توكسر راوغولا دورا لينو تبياسي فيدي تمام dura ne mutu jarti na dani bazu jenne tuman wali sifindi lufte agasmat kala satinde wajin jiratani mire gara goratti rabbi ilmo ishini kenne namni mega jaraka ilmo yi wajin wajino jaralano jiratu aso jarati jiddu jiratu ka ilmo da bujjara ilmi rabbi yerlo ko rabbi sistin goyi jirale rabbi rozo ko ilmo nama kenna rozo kana dogata nam to ko kenna nam to ko dogata sigari wa rabbi kam ilmo isa sikenne atille in haji na bada kana godina arsi mali yete ilmo fi abba adda fageessuuf sigale boode waan isatti aarteef ilmoo tana fuutee dhaltee kaatee baadiyyaa darbitee warratti dhiistee amma boode sabaa hajji hin heerumu maali itti turtee of duraaf gaafa heerumtee yoo ati ilmoo barbaaddu hin dhuftu fa'a taati sigale kanaaf akkuma amma bismillaa jettee ilmoo ol fooftee galte isallee waliin deebitee yeroo lammatallee itti waaddanii ilmoo keessallee nagaa guddisaa inni illee yookaan amma ilmoo arginaan ni jijjiirama jaalalti gara ilmoo waan jirtuuf manaasi baasuu itti wajjadee sillaa dhufaa ta'e dhiirri tokko tokko yeroo jaartii qofaan jirtu jibbuu danda'a wal loluu danda'anii wal tumuu danda'anii manaanii ari'aanii deebitiini tumaan caccabsaa kan jiru jira ka albeen osoo jiru hojii jiraatanii jira si galee osoo akkasii jiru amma tokko tokko immoo gaafa ilmoon dhalatte jaartii ofii tanaa akka duraanii caalaa jaalata kanaaf sabbii ilmoo isanii jaalala ilmoo isanii ilmoon riskii qabatee dhuftillee sabbii ilmoo isanii si jaalatuu danda'a si galee sabbii ilmoo isanii jijjiiramuu danda'a rabbi si jijjiira ilmoon tu waan fiddee beekamu kanaaf kopha dhaltanii kopha deettee kaatee isatti as deebuun kan kifaman oolleetta yeroo baabbaas hin jedhu ammarraa yeroo itti wajjin si galee yeroo waan haakimillee jettu yeroo ciistullee ossi qabee gassi qabuufillee jaarsoo kan kee wayya dubartiin mashquula nullee warra dhiiraas bira ossi qabee gassi qabuuf hin taanu dubartiin biisaati yeroo takkittiif zaafamaa si goggoota achiin si gattee deemti ni miidhamtaa ni rakkattaa ilmoo dhaltee osoo baatii lama sadii ga'een dalaga fiidee dalagaa seentee miidhamta yoo jaarsan kee bira teette taa inni sabaa jara ilmoo sanus teessaa mana keessan teetta inni haa dalaguu birri sinna haa fidu akkasitti ilmoo keessan guddisuu sin hojjaa sin jedhaan ni miidhamtas jedhama kophaa yoo jiraatte. Miidhamuun lama rakkoon qabu achi biratti miidhamuu rakkoo koo miidhamuu naa wayii. Achitti yoo deebi'e hin miidhamu. Mee achi maal fa'aa godhe achi waan baay'ee na godha. Maa si godha amma booda. Waan baay'ee. Mee amma waan ilmoon sun fidee dhuftu beektu jijjiiramuu danda'a sin jedha. Achi yoomuu jijjiiramu. Akkamitti beekta akka yoomuu jijjiiramu jaalatu. Akkatti murteessin kanaan tokko jibbitee waan gurraacha adii ta'uu danda'a akkasitti murteessin. Amala yeroo tokko jarra. Argeen jira se'iti. Qabicha ton ta'in dura yoo argee jira. Gizee baay'ee jarrabee jira waan ta'eef hin jijjiiramu yoo. An beekan ammallee beekan ajjiif yaadee osoo ta'e simaaf beekan.
Nambe kakkatina yaadde. Si galee miti sila ilmoo garaa qabaachuu baate argite eega hajjinaati eega biyyallee galtee dhufte jijjiirama gadi taate sila osoo addaanuu isin baasin akka biraatti deemtee heerumte andas na jedha ture. Garuu amma eega garaa qabatte garuu mee amma miidiyaa irratti illee beekamtii qabdaati. Osoo hajjiinuu adda baate rabbi go'eeti na bira akkamatti heerumuu hin dandeettu. Inni dhiira tafee fuudhee gadhiisee fuudha. Ati amma heerumuu leefu jaarsi hajji turte nama hunda isii beeka ka jedhu carrallee akkasii argattu. Ilmoo keessillee kophaa asitti guddisuuf dararaadha. Yeroo dalagaa seentu ilmoo eessa gootaa? Si galee? Ilmoo booda suuf dura dhaltee ilmoo mana keessi kophaa dhiistee dalagaa seenuu. Adaanaa dhiistee dalagaa seenuun ilmoo si jalaa rakkatti. Ilmoo yoo haadhumaa fi abbaa jidduu guddatti bareedaati. Innis lakkasitti bareedaa. Atis ni miidhamta. Atis ni miidhamta. Ilmoon dhalas kunis ni miidhama. Carraa ilmoo kanaan balleessini walitti deebi'a tahafteen osoo isii wajjin jirtan yoo inni waa takka balleesse isaa wajjin kirkirin godhin. Yo inni waa takka si aarse anuma fabdii faa himi. Amma booda isa ulee yeroo isa dhiisuun deemnu kalaas. Atummaan deebii. Keenya rakkoon atummaan rakkati malee kan dhufnee rakkannu ka isin isa gorsinuuf ka isaa waa jennu kun rakkoo qabu. Tamaam. Rakkoo ta'e na yaadinati. Halkanii guyyaa si biran dhaabbanna. Si galee abdiin ollaa sangalaa tenfish xiqqishuma yoo inni wajjoollootanii achi keessa qufatan taate achi inni si biran dhaabbata. Taaf ta'anii illee jira. Akkas goonis gargaara waan si barbaachisu. Wanti biraa wannumaan inni si godhee si aarse waysituma wannumaan inni manaa si aadhu maali? Tumaa sana iyyuu wayya tonna tuma iyyuu wayya. Maal si godhamee ta'a? Hin qanyisaa oola? Afaan hin callisu godhu? Afaan inni illee gadi hin callisu amma immoo harkaan deemu jira. Amma yoo ilmoo argisin tokko yaadaan amma garaa qabu daasitti ballee jiru. Mee jarrabe nas hin jedhe akir marra jarrabe. Kana takkitti jarrabe. Hin jarrabe. Taa'in miidhamta caaltu. La amma mee miidhamullee rakkoon qabu. Ansimaa fi ofillee miidhamte. Nan beeka kanaaf ta'e. Ajiin dantaa qabu beektaa? Ati amma ilmoo tanallee booda baabaa itti si rakkisti. Inni ofedhe tabira boruma tabiraa irraa dhalaafaa yoo illee ofedhe ammaa dhalti. Ammaa ol feesee dhalchaa. Akkasitti garaa si dhalchee ilmoolee argatu hin dadhabu inni si galee. Haadhaan shuma rakkoon qabu. Caaltu ta'e. Laa dhugaa hin fedhan. Miira jala si kufa? Laa. Akka taate tola jettu. Laa dhugaa. Ol ka'a. Laa. Kana hunda. Tola jedhee duraan tola jedhee. Ilmoo amma tamam. Ilmoo kophaa dhaltee guddisuu jedhamu. Amma rakkoon qabu nan guddisa. Taa'e booda na rabta caaltu. Amma miidhamu dhugaa. Taa'e rakkata. Amma adii yoo rakkadhis. Hajji biratti suma rakkadhaan amma. Hajji biratti wanti si rakkisu maali? Waan hundanna rakkisa kana. Kalaas waan inni si rakkisu yoo inni argumaan si tuttuqini yoo mallaqas barbaadde waan barbaaddu masruufas mana keessa bara nubbi tanaaf dibbita rakkoon qabu. Gaagalatauma. Caaltu itti yaadu waan kana tolchiti. Ansimaa fi beeti. Ana jiif miti. Simaaf jedhee situ garaa qaba. Mee amma yeroo fudhattu wanti si fidaa akkam ta'a? Maali? Waraqaan kaa fida jaarsi simatti fidaa jira akkam ta'a? Jaarsi hin jedhamu egaa. Hin jiru hin ta'u kan akkasii. Ati waraqaa beekni hin qabdu paaspoora qabda akkam ta'a? Paaspoortii man hin daala yoo. Hin dandeettu paaspoora qabaatte waraqaan kaa hin jiraatu hin danda'amu. Seera biyya kanaan beektoota. Si galee rakkoo guddaa keessatti guyyaa basaluyyuu. Akkam taata? Kanumaa itti achitti deebi oromoon matti hin daamade achi dhumatti. Manatti akkam deetta bakka rabbitti deetti sin jedhe malee deettu beeki. Yoo rabbi si laafisee manatti hin deetti sin jedhe manatti dirqama deetta. Yoo manatti hin deetti sin jedhe mustashfaa mana haakimii seente haakimii sanitti dirqama jaarsi barbaachisa waraqaan ni kan barbaachisa. Kanaaf waan kana tolchetti yaade amma didoo osoo hin ta'in amma xiqqoo kana haartee ga'inni naa deebisa kalaas amma booda hin sirraa jedhe isa gorsini. Kalaas rakkoon qabdaa deebituun tuquu amma booda waan jedhuun haa deebisu jedheenni. Ati amma si qofa didaa jira. Yoo sirraa jedhe yoo inni sirraa hodhe rakkoon qabaachiin booda osoo deemte illee kalaas yoo barbaachisaa ta'e waan isa barbaadu biyyatti si yuusii ergina ilmoo wajjinu biyya si galchinu yoo barbaadu biyyattis deettaa yeroo gabaabaa torba sakkiitti fuutti deebi yaadate. Yoo inni biyyatti si galchine masruufa si fi mucoo daa'ima kan kee dhalaas taatee deetaati kaa'ati deettuuf waan soorassuun aga isin jabaattan isin ergitu ani fabdi. Laa galatauma waan tokko iyyuu fedhu ani duras namaa waan jedhe biyyaa dhufe kabajuma keessaniif biyyaa dhufe achiin hin jiru. Ammas kabajaa kennu biyyaa dhuftee bire. Jaarsi wal loluun kama jiru wal lolan. Wal lolte mana lee baay'ee. Wal loluu waan ma jiru garuu guyyaa hundaa akkas hin beeka. Taa'ee caaltu hamsi maayilii. Laa waan fedhu. Taa'ee caaltu. Laa. Caaltu hamsi maayilii taa'ee araara. Finaa yaadde nama beeka ta'e dhugaa. Kala sammaati. Laa ana jitu hin beeku. Caaltu. Hajji karoora dabarsu godhe taa'ee araara. Asii wanti naa godhe. Amma kophaa sin baasu caaltu taa'ee booda gaabbitaa. Akkasii caaltu taa'ee itti yaadu. Itti yaadeera se'e dhugaa. Kala didee jechuudha ati deemke. Didee dhugaa. Caaltu wanna kanaan dira bulcha. Laa dhiifa manaa godhaa dhugaa. Warra mata jitti deebinaan jettan hin deebi'u.
Caaltu guyyaa tokko gaafa daa'imni dhalatee baabaa meessin jette atummaan kaatee waan jechuudha. Abbaan kan jiru jedhanga. Abbaan kan jiru maal? Ana mabbaa shi faalishi. Hin beeku kaa daa'imman kan maaliif beekti nama guddaa ta'e ta'u. Hin beektu ka dirqama beeku qabdi maal shi godhani. Taa'e mee kalaas ammumaa fillee deebisuu didde tamaam itti adi boruuf taa'an nami. Eeshi ni laala. Itti adi nami. Eeshi bakka tiifa manaa godhee annan deema seeti. Hin turtureefu. Laa hin turre. Asuma itti adi nami yoo itti adi nami. Haadha itti yaaduu hin danda'u gaa. Ayi caaltu maa akkam taasisi nama si gorsaa jira? Namni tokko nan gorsu dhugaa. Yalla kalaas eegalte. Eeshi bakka nagadnaa ture galata dhiifama. Si geessa kalaas. Laa amma rakkoon qabu. Laa amma si yoome amma si geessa. Laa dhugaa waan tokko rakkoon qabu. Laa wallahi si Nagaan geessa. turii. Amma si geessa. Hordoftoota keenyaa akkuma argitan kadhadhee hedduu diddee jirti jechuudha. Mee itti yaadi jedhanii waan isin itti yaaddee boruuf taanuu deebistu yoo isin waan adeebiste isiniif deebisa yoo didde immoo viidiyoo kana akkasuma kalaas fuudhee abdiitti kennaa abdii fuudhee chaanaal hojii irratti gadaadhiisu viidiyoo kana illee wanni waraabeef isitti illee yookaan piraanki illee miti maal illee miti waraabuu jirallee ittiin himne chaanaal hojii irra fuudhee gadhiisuuf jechuudha. Laayik godhaa fi sabskiraayib godhaaf jajjabeessaa hin gargaaraaf isillee doomsa illee kalootti jirti du'aa godhaaf isin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagaan nutti rabaa.